السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجي في هذا جرتني ورموتي قالي في قاري جرتني بقنا بجرتنجا بقى يا إيدا تسجيسن إيدا سدفاس كل ما بقى جيني سنينجا وديني أنا السوشيال ميديا هنا رتول بيف جاي واي خنا تي في دسي تي في تخديري أقسمتي قولا آرتي أورموتي قلتي آرتي أورمودا أرنا سرون abbaan yaaneedhaa as dhufeeti akkasitti haaraan irratti ergamee nu buusee qote Kadirillee as hin jiru akka tasaa ta'ee yeroo sanii bakka dalagaa jira akkasitti khalaas eessi jira Kadirnaan jee akkasitti ergamee nu buusee si qote sababa sawwanni ta'eef sababa ilmoo isaati sababa Kadir khannaa fi tasii gidduu seenatti wanni nu dhufeef gaa'ee ilmoon jalaa badee ilmoo tana wal quba qabanii Kadirii wajjin wal quba qabaatee khannaa wajjin wal quba qabaatee Kadirii fi khannaa wal quba qabanii yaaduu juutti bakka tana dhufe akkasitti gaa Oromooti yaa dhugaadha ilmoon ilmoo magantaadha ilmoon tana akka ilmoo tiyyaatiif umarraan dhaaba ilmoo tana gaa jalaa fuudhanii iti kunoo arra ilaa arraan tanaatti hin galleefi gizeen antakkaalla social media kanarratti ol ba'ee dubbadheen beeku laakiin ammoo akkaan ol bahee dubbadhu kana godhe arra eenyu Khannaa fi Kadirii jechuudha. Ka ilmoo namaa wal quba qabeenyaan fuudhee ilaa arraan tanaa jabeessee bakka itti jabeessanii nagariin jechuudha. Ammoo akka waan mul'attee jirtu na fakkaatti. Ilmoo namaa daa'ima fuudhanii jechuudha dhabama godhan. Biyyatti jirtuun biyya namaati. Karana kutanii irraan beekan jechuudha. Ilmoo namaa fuudhaniiti kun akkasitti jabeessanii ilaa irraa dabsanii taa'u jiraniin jechuudha. Saniifuu khannaan naman dhaga'u khannaan dhugumatti mataa jabaata. Dasiin ta'e isa daraniiti. Ammoo Nasiruun ilmoon isaa dhugaadha. Ilmoo isaa duraa fuudhan. Dandeen jaartuma isaanii galfachuudha malee ilmoo isaanii haluu baanii. Haluu ilmoo daa'ima keessaan akkamiin namni ba'a? Hijaan waan biraa wal jidduun qaban ijaartiin isaatitu firraa manaa baase qabeenyi isii duraa gurguree mana isii duraa gurguree maallaqa isin biyya tana keessatti hurkutee akkanatti fidate duraa fuudhee caccabsatee nyaatee isaatitu intala nagayaa firraa baase jaartii isaa tana nagayaa ammani jirtu isaatu firraa baase arra haluu bakka sanii jaartii isaa hin galuu jaartii jettee duuduuba inni dirqama manatti hin deebisu. Arra isii san isii alatti baate akkamitti inni dhaqee ilmoo isaa daa'ima duraa fuudha? Wal quba qaban. Kadiris harka keessaa qaba. Kadir deebii fuudhii jeeqatti ergee uwwisa. Jaartii teenya eeganuu galchuu dide Nasiruun deemii ilmoo san fuudhii kajeetti ergee uwwisa. Ilmoo daa'ima jechuudha. Ilmoon magantaalee ilmoon tana akka ilmoo isaati. Obboleettii xiyyaati garaa kheere rabbi si haa jajjabeessu ilmoon tesiif galti homaa yaadin. Ummaa miciyyoodhaatiin baane. Homaa ijaajinatti ilmoon tesiif galti. Waa takka yaadinatti. Ilmoo namaa akkamitti namni fuudhee daa'ima hijaa biraa wajjin qabani daa'imaan taphachuun ni taati bakka tana jidduu barri isaanumaan dubbatanii fixuudha malee fixuudha ilmoo daa'ima akkamitti namni fuudha. Ilmoo daa'ima fuudhanii karaa irraan deeman jechuudha. Saniifuu bakka tana keessatti Kadirii fi Khannaa wal quba qabanii arrallee barrullee ilmoo namaa firaa deebisa. Ilmoo mana deebisaadha. Jaartii teessan dandeessan galfadhaa. Ilmoon hin taphatina. Ilmoon taphan taatu tan jidduu wanni ilmoo galchee jirtu ilmoon daa'imni waa takka irraa quban qabdas jidduutti. Daa'imni akkana taanee fi akkas taanee wayii beeyti hin beeytu. Daa'imaa wanni taphataniif hin jirtu galchaa ilmoo daa'imaa. Manatti deebisa. Ilmoo manatti deebisaadhaati. Akkasitti jaartii tasanillee galfachuu ni dandeessan. Karaa kanaan ammoo haadumaaf harreen haada kuttee jennaan ifittuu gabaabsitee jaan. Mausareedha jaan.
haaduma ifitti gabaabsu jirtan malee akkanaa wanni isin irraachisi qallaan hin jirtu. Ilmoo daa'imaa ammoo manatti deebisaaf irraa. Yoo ilmoo daa'ima deebiftan karaa tolaatiin, karaa nagayaatiin, afaan nagayaatiin ni galfatan jaarti teessan. San ta'uu baatti akkitti galfattanuu jirtu. Ani silaan bakka beekee arra ilmoo daa'ima san jalaa fuudheetiin galchaaf na sirruudha. Ammoo bakka hin beeku odeeffannaa daddaga'uutiin jira. Raqama gola aartii Oromoodhaa Oromooti jedha jalatti naa barreessa. Koomantii jalatti naa barreessa raqama gola aartiidha. Fi haadha ilmoodhaa raqama haadha ilmoodhaa yoo kan beektan taate as jala naa barreessa. Bakka isiin jirtu iyyaafadheetiin galchaaf ilmoo daa'ima sanii. As jalatti naa barreessa raqama isaanii. Ilmoon takka ilmooti iyyaati irraa hinnaa nin galchaaf qabee wallaahi laziin. Odeeffadheetiin jala naannee bakka isiin jirtutti itti dhaqee galchaaf. Jalaa fuudhee jechuudha. Obboleettiitti jaatinaa sii galchaa kayyoo kan fiidiyoo tiitana kan agartu taate raqama kas jala naa barreessi. Atillee na suurasuma jala naa barreessi raqama kan ka'e. Ilmoo tanteenaa sii fide jechuudha. Waan kannaa fi kadirna fidanii ilaala san booda. Waan takka xurii keessa yaatan isaan irraa fuudhanii ilaala. Saniifuu namni afaan tolaatiin afaan dadaatiin namarraa jaartii yoo sokkitees akkaataa qabdi lolli arraba ilkeenuu afaan wal keessatti wajji jiraatu kunuu walla. Namni ammoo afaan tolaatiitiin afaan dhufuun ni jirti afaan tolaatiin akkana jee galfata. Afaan tolaatiin goon kan hin taate minqasba galfannaa minqasbatti abbaan fedhee hin danda'u. Karaa tolaatii yoo deeme irra galfate jechuudha jaartii isaa. Ammoo jaartii isaatii fi itti haddatee jechuun hangam takki itti haddatee argu jirtan. Kannaan Nasrutti itti haddatee jechuun arra ilmoo daa'ima duraa fuudhee kannaan. Ilmoo daa'ima akka inni fuudhetti wallaahi anaatu qabee galchaaf. Mee waan isaan na fidanii ilaala anaatu qabee galchaaf. Odeeffadheetiin bakka Kadirii fi Hannaa wal quba qaban sanitti gartee miti. Odeeffadhee jala dhaqee anaatu galchaaf ilmoo daa'ima san. Raqama isaanii as jalatti naa maxxansaa isin. Waan isaan natti fidanii ilaala Hannaa fi Kadir jechuudha. Gortii aartii haqa qabdi. Arra wanni dhufee bakka tana loleef ilmoo daa'ima jalaa bade. Ilmoo daa'ima xiqqisha santu jalaa bade jechuudha. Ilmoo xiqqishoo daa'ima sayyoo fuudhee jaartii taatiifi. Kannaadhaaf moo bakka tasii buufata. Akkamiin namni ilmoo daa'ima ilmoo isaa san dhaluu danda'a ilmoo daa'ima xiqqishee san fuudhe inni. Oromootija. Osoo waan biraa garuu tanumaa taasaniin adda argu jira. Tuni ajaa'ibaa waanumaan dubbadhu wallaalee onneen tun bilbiltee jirti akkanatti ilaal falagtee wallaahi. Akka waan ilmooti jaatti gizeen gallaale hedduu takka wallaahi billaahi fitti aaramatu makiyyaafu. Naman aarsituu meessin Oromooti. Gizee ilmoo daa'imaan taphatan jechuudha. Dandeen jaartuma isaanii galfachuu malee maaltu jettu ilmoo daa'imatti gad deebise. Abshir obboleettii isiif galtee obbolee misiyyoon tanteeti. Mixiyyoo tantee ishaa allaa'aanaatu bakka isiin jirtutti barbaadee faana dheessii galcha. Waa takka yaadinati.